Projektoonni ijaaraman rakkoo hawaas dinagdee isaanii kan hikeef ta'u jiraattonni aanaa Gooroo ibsan. Bulchiinsi aanichaa bara kanatti hojiilee fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hedduu hojjechuu isaa beeksise. Kutaa magaalaa Boolee aanaa Goorootti projektoonni misoomaa gurguddoo bara 2018 keessa hojjetamaa turan baasii waliigalaa qarshii biiliyoona 1.1 oliitiin xumuramuun hawaasaaf tajaajila akka kennan eebbifamaniiru. Kanumaanis projektoonni ijaaraman kunniin rakkoo hawaas dinagdee isaanii kan hikeef ta'u jiraattonni aanichaa EBS'if himan. Hojii boonsaa fi hojii nama gammachiisu waan guddaa hojjetanii fakkeenyaaf inisheetiifoota lafoota alseerummaatiin qabamee waggaa baay'ee jiraatan irraa kaasuudhaan faddaaltota irraa kaasanii jiraatan akka itti fayyadamu, uummanni akka itti fayyadamu, industiroonni akka itti fayyadaman waan inisheetiifoonni gurguddoon akka itti ijaaramu ta'eera. Inisheetiifoota sana keessaa immoo wanti guddaan itti fayyadamummaa uummataati. Aannan dura hin beeknaa hundi keenya waan waliin beeknu amma akka ture hin beeknaa baran ammoo maalirra akka jirru waan gaariitu hojjetame akkasumas uummanni keenya waan baay'eetti isarratti fayyadameera jechuun barbaada. Projektiilee kanneen kunuunsanii kan itti fayyadaman ta'us jiraattonni dubbatan. Hawaasni akka abbummaatti ilaaluu qaba. Ka'umsa godhee fi namummaa ka'umsa hin qabneef ka'umsa godhaniif jira. Kan itti jabaatee immoo hojjetu abbicha dhimmaati. Bulchaan bulchiinsa aanichaa obbo Nugusee Kabbadaa projektoota eebbifaman kanneen keessaa hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa, ijaarsa daandii, hojii misooma balaa lolaa ittisuu fi ijaarsa daandii koobilii tajaajila adda addaaf oolan kan ijaarsa bu'uuraalee kan dabalatudha jedhan. Projektoota fayyadamummaa uummataa daran mirkaneessanidha. Gama birootiin immoo dinagdee uummata keenyaa gara fuulduraatti siiqsuu keessatti gahee guddaa taphatan jenneetoo kan yaannudha. Hojiiwwan kunniin hundi isaanii humna walootiin hawaasa keenya hirmaachisnee humna walootiin kan hojjetamedha. Bara kana egaa dhimmoota kana yoo hojjennu sadarkaa jalqabaatti inisheetiivoota qonnaa, inisheetiivii qonnaa keessatti kan furdisaa, kan aannanii, kan kanniisaa, lukkuu, qurxummii osoo nafne bara kana booyyee even hawaasni keenya akka baratu goone booyyeen osoo nafne inisheetiiviiwwan kana hawaasa keenya fayyadamaa gochuudhaaf hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf qabannee hojjennee jirra jechuudha. Bara kana keessa kuni waan karoorfannee olitti akka aanaa Goorootitti kan milkeessinedha. Akkasumas inisheetiivii qonnaa horsiisa lukkuuf booyyee furdiisa sangaa loon aannanii hojii ijoo ta'uu kaasan. Inisheetiivoota keessaa gahee gurguddoo taphatan jennee kan yaadnu tokko industirii godooti. Industirii godoo keessattis gosa garaagaraatiin aayitamiiwwan zayitii irratti, daakuu irratti, daabboo irratti, biddeen, garmantii, wanni osoo namne, jiibsamiin osoo namne, gama birootiin teeraazoo dhimmoota kana dargaggoota keenyaaf carraa hojii uumuu danda'a jennee iddoowwan istaandardii magaalannoo keenya sanarra dhaabbannee kennine wanti kennine sunis hawaasa keenya irratti dursinee waan hojjenneef hawaasni keenya hirmaatee kana badhaadhina maatiitiin milkeessuun danda'amee jira jechuudha. Hojiiwwan hawaasummaatiin ijaarsa manneen barnoota bu'uura boruu, iddoowwan tapha daa'immanii fi deeggarsa gareewwan hawaasaa adda addaa aanicha keessatti hojjetamu kaasanii projektoonni kunniin baasii waliigalaa qarshii biiliyoona 1.1 oliitiin kan xumuraman ta'uu himan. Gama birootiin inisheetiiviiwwan hawaasaa keessaa wantoonni baay'een akka pileegiraawundii yoo jennu iddoo tursiisa daa'immanii, iddoowwan tapha daa'immanii kallattii garaagaraatiin jiru, iddoowwan bashannanaa hawaasni keenya beetti bashannanuu danda'u. Era deemnee duratti waan fudhachaa turre sun iddoo bashannanaa badhaadhina maatiitiin waldaadhaan namoonni dargaggoonni gurmaanii too fudhatanidha. Sana qofa miti achi keessatti abbootiin qabeenyaatillee dargaggoota keenyaaf carraan hojii itti uumamuu danda'anii too kallattii garaagaraatiin dargaggoota deeggarantu jira. Inisheetiivii paartii keenyattis kan ta'e waldaa lama zoonii tokko gubbaarratti kan jedhu sunillee as keessatti qabame projektiiwwan gurguddaan zooniiwwan baay'ee keessatti akka aanaa Goorootitti kan bara kana hojjetamaatii turanii fi amma eebbaaf qaqqabanidha jechuudha. Inisheetiiviiwwan amma baay'een isaanii asirratti wantoonni argitan kun maallaqa gurguddaa humna walootiin manni harka qalleeyyii osoo nafne hojjetame waliigala isaa projektoonni keenya bara kana hirmaannaa ummataatiin buusaa gonofaa dabalatee qarshii biiliyoona 1.1 ol kan ta'u baasiin hawaasa irraa sassaabamee walitti qabamee kun xumura waggaa kana gubbaarratti eebbaaf kan qaqqabe ta'uu isaati kan jedhu sinii kaasuun barbaada. Kun immoo bu'aa yaadama idaamuti jedhan
obbo Nuguseen. Itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa damee aanaa Gooroo obbo Kaliil Abdul Qaadir piroojektonni kunniin ijaaromsa hawaasa cimaatiin xumuraman ta'uu himanii hanqina bu'uuraalee misoomaa hiikuu fi jireenya hawaasaa aanichaa fooyyessuuf gahee guddaa qabu jedhan. Siyaasa aanaa Gooroo wajjin wal qabatee sochii uummataa wajjin wal qabatee haala nageenyaa maal wajjin wal qabatee akkuma isin kaasuuf yaaltan hojiileen misoomaan hojjan hojii bal'aadha jecha. Inni kun immoo hojii siyaasaa uummata hojjanneen jecha. Amma akkuma isin agartan manni barnootaa kun hirmaannaa uummataatiin kan hojjetame jecha. Inni kun uummata irratti hojjetame manni barnootaa kun kan uummataa ta'uu kanaan dura lafti as ture kun lafa duwwaa ture. Abbootiin qabeenyaa maxxanaan kaartaa garaagaraa irratti baasanii kan dhuunfaa godhachuuf yaalaa turan jecha. Isa kana wal qabatee uummanni illee sadarkaa sanitti komii garaagaraa ture. Nuti immoo isa kana giddu galeessa godhannee erga uummata naannoo kanaa mariisisnee booda manni barnootaa kun kan uummataa ta'uu eega itti ibsinee booda hojii kana eegalle jecha. Gaafa hojii kana eegallu uummanni naannoo kana bayanii kan humna isaatiin hojjete. Kun immoo maallaqa isaa. Kun immoo humna isaatiin bishaan kana obaasuun kan ogummaa qabu ogummaan odeeggaree mana barnootaa kana ijaara jecha. Inni kun hojii siyaasaa uummata irratti hojjannee jecha.